Ashamaa harka funee daawwattoota Maaya Show kun odeessa artiiti. Odeessa keenya har'aatiin weelliftuu fi falmattuu mirga dhala namaa biyya maaliin biqilchitee irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirra, itti dhiyaadha. Addunyaa irratti simbirroo Wasaaluun yookaan The Songbird of Wasaaluun jedhamuun beekamti. Weelliftuu, walaleessuu fi qabsooftuudha. Istaayiliin muuziqaa isii muuziqaa aadaa biyya Maalii kibbaa kan ta'e Wasaaluun fayyadamuun weelliiwwan qabsoo dubartootaa fi dhala namaa irratti xiyyeeffatan midhaaksiti. Omoo Sangaaree guraandhala 25 bara 1968 magaalaa Maalii Baamaakotti dhalatte. Isii ganna 2 abbaan isii bultii biraa jaarrachuun maatii isaa dhiisee gara magaalaa biraatti deema. Yeroo kanaan booda daadarkaan jiruu fi imalli weellisummaa kan eegale. Haati ishee ijoollee 3 kophaa guddisuu rakkachuu agarraan umrii ishii ijoollummaan haadha gargaaruuf murteessite. Achiis daandii irratti baatee weellisuu, sirbuu eegalte. Isii ganna 5 dorgommii sirboota ijoollee injifachuun namoota kumaantamaan fuulduratti weellifte. Ganna 16 geenyaan garee muuziqaa Joolibaa Parkishins jedhamu waliin Awurooppaa keessa imalu eegalte. Albamoota gurguddoo 9 kan gumaachite Omoo Sangaareen albama ishee jalqabaa fi Wasaaluu jedhamuun moggaafame haalaan jaallatamummaa argatte. Hiikaan muuziqaa kanaas dubartoota akka jechuuti. Gidiraa dubartoota irratti raawwataman mormuun irraa weellifte. Albama isii Koosiraa fi Waaroota jedhamaniin ammoo gaa'ela ijoollummaan raawwatamu qeeqxee jirti. Hojiiwwan isiitiin giraamii dabalatee badhaasota gurguddoo kan gonfatte Omoo Sangaareen muuziqaa qofaan odoo hin taane hojiiwwan daldala gurguddoonis haalaan beekamuutu himamaa fi odeessi keenyaa kanumaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.